Kana beektu laata jirra jirtu kabajamtoonni maatii wal lammishootu warra nan beekneef ani lammidhaa lammishootu birraati sagantaa kana beektu laata kiyya har'aa kanaan immoo nam tokko iimeelii tokkoon guyyi tokkotti YouTube chaanalii meeqaaf subscribe gochuu akka danda'u akkasumas immoo walii galatti iimeelii tokkoon YouTube chaanalii meeqaaf subscribe gochuu akka danda'u qabadhee isinii dhaadheerachuudha haga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaan afirraa kiyya amma kallattumaan gara viidiyoo sanatti. Egaan akkuma dubbachuu yaale nam tokko iimeelii tokkootiin lakkoofsa namaaf subscribe gochuu danda'u ni qabaata guyyaatti jechuudha. Akkasumas immoo walii galatti iimeelii tokkoon haga subscribe gochuu danda'u ni qabaata. Sanaa ol garuu maal gochuu danda'u jechuudha subscribe gochuu hin danda'u jechuudha. Garuu lakkoofsichi meeqa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kana jechuun egaan nam tokko iimeelii tokko yoo qabaate iimeelii tokkootiin guyyaa tokko keessatti yookiin immoo sa'aatii 24 keessatti lakkoofsa YouTube channel inni subscribe gochuu danda'u meeqa jechuudha 75 jechuudha. Kanaafuu 75 ol guyyaa tokko keessatti yookiin immoo sa'aatii 24 keessatti YouTube channel 75 ol subscribe gochuu hin dandeenyu yookiin immoo nama 75 oliif subscribe gochuu hin dandeenyu jechuudha. Inni lammaffaani walii galatti guyyaa tokko keessatti hin taane walumaa galatti immoo iimeelii keenyaatiin yookiin immoo iimeelii tokkootiin nama meeqaaf subscribe gochuu dandeenya kan jedhu illee gaaffiin ni jira. Namni tokko iimeelii tokko qabaate iimeelii tokkootiin walumaa galatti YouTube channel 2000 miseensa ta'uu dandeenya yookiin immoo YouTube channel 2000 subscribe gochuu ni dandeenya jechuudha. Garuu umurii akkaawuntii keenya irratti hundaa'e akkasumas immoo baay'ina subscriber nuti qabnu irratti hundaa'e lakkoofsi kun jijjiiramuu ni danda'a jedha YouTube'n. Kana jechuun fakkeenyaaf ammanii otoo lammishootu biraatiin nama 100 subscriber qabaadhe kanaaf lakkoofsa ani subscribe gochuu danda'u immoo yookiin immoo lammishootu bii kana fayyadamee lakkoofsi ani YouTube nama subscribe gochuu danda'u immoo 2000 irraa gara 5000tti 10,000tti guddachuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu umurii akkaawuntii keenya irratti hundaa'e akkasumas immoo baay'ina YouTube channeliin keenyi subscriberii inni qabu irratti hundaa'e lakkoofsi nuti subscribe gochuu dandeenyu maaltu danda'a jechuudha dabaluu ni danda'a jechuudha. Garuu in general yookiin immoo akka walii galaatti nam tokko guyyaa tokkotti yookiin immoo sa'aatii 24 keessatti YouTube channelii 75 qofa subscribe gochuu danda'a. Akkasumas immoo iimeelii tokkoon walumaa galatti kan inni subscribe gochuu danda'u YouTube channelii 2000 qofa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Kanaaf YouTube'n kanaa ol subscribe gochuu dandeessu haga subscribe gochuu dandeessu subscribe gootee xumurteetta yoo nuun jedhee maal gochuu dandeenya jechuudha. YouTube channelii duraan subscribe goone irraa garuu kan nuun fayyadne yookiin immoo contentii nuti hin barbaanne kan gadhiisu yoo jiraate sanaan subscribe gochuutiin YouTube channelii haaraa subscribe gochuun hin danda'ama jechuudha. Akkasumas immoo akkuma isiniin jedhee haguma akkaawuntiin keessan turaa deemu yookiin immoo haguma akkaawuntiin keessan subscriberii baay'ifachaa deemu immoo isinillee baay'inni isin subscribe gochuu dandeessanillee dabalaa deema jechuudha. Viidiyoon har'aa yookiin immoo suur-sagaleen har'aa kana fakkaata jechuudha. Akka suur-sagalee kanarraatti barattan abdii guddaan qaba. Hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaanaaf qabadha yeroo gaarii.